100,000 طفل و40,000 رضيع معرضون للموت في قطاع غزة. ذكر محمد بالتحليل التطورات في قطاع غزة. الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق غزة، كما قالت إنها مشاهد من عملية وصفتها بالنوعية. الله أكبر يا رب. الغربية زميل محمد الأطرش. محمد، غير بعيد أعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليات لإسقاط وعاجل لفتح الممرات وإرسال المساعدات إلى القطاع. مشاهدين إذن وما جاء في الأخبار العاجلة، مواقع إسرائيلية التي تتحدث. وخلال بضعة أسابيع So we have reached a clear inflection point. Our conviction that China Onkoloolessa digdami torba fi saddeet guyyaa har'a wiixata waaree boodatti taateewwan waraanaa gurguddoo walakkeessa Gaazaaf kutaalee wiirtuu qaxxaamura Netazaarim Deril Balaaf Beetal Anuun Kaanunisii fi Ta'al Al-Zaytuun Jabaliyaa dabalateetiin simachaa jiraniif taateewwan dhumaatii loltoota Israa'el 39 lubbuu wareegee fi 57 madeesseef miseensota shamarranii Birgeedii Golan Force 3 boojee har'a walakkeessa Gaazaatii dhagahamuun hiriira guddaa Tel Avivitti dhoosuun dhagahame. Gabaasni kan Aljaziiraa, Hindustan Times fi Associated Press. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Adoolessa 28 wiixata galgala odeeffannoo waayitawaa waraana baha gidduu galeessaaf madde miidiyaalee idilaa addunyaa wabeeffanni sagalee mujaahidota irraa isin dhageessifna. Ce'umsa darbii viidiyoo kanaan gara ijoo hangafootatti ceena. بدأنا الحديث عن انفجار لغم، عن تفخيخ اللغم. المساعدات في قطاع غزة فقد استشهد. Marinni jibbaataa dhukaasaa maasii Israa'el dhaabuuf egeree Filisxeemota irratti kiyyeeffatee dhiibbaa cimaa gamtaa Awurooppaatiin dabarsuuf Benjamin Netanyaahuu irratti xalayaan ICJ gamtaa Awurooppaatiin dabalame warri Riippaabilikaanotaaf Tiraampiin dheekkamsiisuun dhagahame. Hojittis akka hiikamu gamtaan Awurooppaa dhaadachuun Ameerikaaf akkasumas warri gamtaa Awurooppaa garamitti akka deeman yaaddoo xiinxala ijootee jira. Mootummaan Israa'el deeggarsa namoota uummata Filisxeemiif addunyaan taasiftee hatee argamuun lammiileen Gaazaa 63 garjabinaan ajjeefamuun mormiin yeroo kamiyyuu daran kutaalee magaalota Israa'el hundatti finiinuun sirni awwaalcha loltoota Israa'el 43 jedhaman gaggeeffamuu fi sa'aatii 48 keessatti taankileen jajjaboon Israa'el 14 bulduroozarii fi boorataawwan torba maashinaroonni teekinooloojii diiggaa holqootaaf gamoowwanii 3 gubachuu fi qaama oduu keenya balballoomii keessatti dhageettu. Hiriirri mormii biyyoota akka Maaleeziyaa, Indooneeziyaa kutaalee biyyoota addunyaa duula duguggaa sanyummaa Israa'eliin taasifamaa jiru dura dhaabbachuu cimee itti fufus gabaasa bal'aa dhageettu. Haleellaan galoo galaana diimaaf misaayilota hutii Yamanoota kisaaraa guddaa bulchiinsa Benjamin Netanyaahuu Israa'elitti qarqabuuf buufanni waraanaa umura Shiraash garmalee miidhamuun Haifaatti kutaan odeeffannoo galaana kan kisaaraa doolaara miliyoona 28.4 hordofsiise jedhame rukutamuu isaa ijoo miidiyaalee har'aati galaalcha keessatti dhageettu. Gaamaan bulchiinsa Pireezidaant Tiraampiif Netanyaahuu Sooriyaa, Iraaniif Gaazaa akkasumas Libaanos kibba Dahiyyaa irratti hatamuu isaatiin wal qabsiisee odeeffannoo waayitawaa walakkeessa Waashingtaniif Tel Aviv bahe warra Ayatullaa harka seene jedhame. Furgugni saatalaayitii Riippaabilikii Islaamaa kan oomisha balastikiif haleellaa akkasumas misaayiliin riikardii Raashiyaatti gitu jedhame saffisa sagalee 5 irraa gara 15tti dagaageef bu'aaleen raadaariif butamuu raadaariitiin ala oomishamuun dhagame. Abbaan aangoo Riippaabilikii Islaamaa Iraan Ayatullaa Ali Al-Kaaminiidha ajaja kutaa biyyattii Iraan hundatti dabarsan jedhame. Har'a dubbiin walakkeessaa Tahareenii dhagahamte addunyaa shororkeessuu dubbatama. Gamtaa Awurooppaa fi afaqallaaxxeewwan Ameerikaatis ibsa baasan.
baaburri ofittummaa neetoof ameerikaadha yuukireen lafa qabsiisuu irraa duubanuun deebisu jedhan kanas pirezidaantii raashiyaa vilaadimeer puutiin ta'uun waraanni magaalota yuukireen zeleniskii harka booji'ates waraana suduuda guddaa addunyaa yaaddeesse jedhamee jira. Ameerikaan akka harkaan galfannes Dimiitirii Peeskooviif ministeerri damee Sergeen Laavroon akeekkachiisan. Sooshaal miidiyaan nagayaaf tokkummaa waaloo addunyaa keenyaatiif tumsa ta'uu qaba. Gabaasa Aljazeeraa Al-Arabiyaa Hindustan Times of India West Asian Report Reuters Sputnik Associated Press Times of Israel Politico Middle East The Wall Journal Stream qabanne dhiyaannee jirra. Gabaasa maadheewwan miidiyaalee idilaa addunyaa kanaan duratti sanduuqa keessatti No War Free Palestine Free All Civilian jechuun yeroo kamiyyuu caala komantii taasisaa mallattoo bugduu qubaa tuquun laayik taasisaa hiriyoota jalattaniif qooda sagalee mujaahidoota CTN odeeffannoo waayitawaa har'a wajjin Mahammad Huseeni itti dhiyaadha. نعود من جديد لسفينة حنظلة في البحر المتوسط ويبدو أن الاقتحام الإسرائيلي قد حدث بالفعل. الخارجية الإسباني 100,000 طفل و40,000 رضيع معرضون للموت. اجتماعات التي توحي وكأن هناك طارئا أدى إلى عقد اجتماعي. قالت كتائب القسام الجناح العسكري. في هذه الأخبار العاجلة للجيش الإسرائيلي يقول اعتراض صاروخ أطلق. يا رب سدد يا رب. الله أكبر الله أكبر والله الله أكبر والله الحمد. إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الأممية. أن يتم الإعلان بشكل رسمي ولكن هذا يرفع عدد الذين قتلوا من الجنود. استهدفنا في عبسان الكبيرة. مشاهدينا هذه النافذة للتحليل العسكري نتابع فيها مجريات عمل في داعش هو بس الله الله أكبر الله. مختلفة كانت تعمل من خلال عملية دارة كهربائية داخلية. Waraanni onkoloolessa torba 2023 haleellaa birgeediiwwan sochii warraaqsa hidhattoota haqaa Alaqsaa Malqudduus warraaqsa hidhattoota Islaamaa IRP akkasumas kutaa magaalota kanneen akka Jeniniin eegalee fi kiyyeeffamee ture qaanqee kutaaba giddu galeessa biyyoota Arabaa hundatti faca'ee ta'uu bira darbee balbala addunyaa irree jajjaboo hunda balbala dhadhahee egeree mirga qulqullootaa fi akkasumas kanneen tapha siyaasaatiin ala jiranis akka bidda saafeyaatti duguuguun tooftaa fi maqdaalummaan jijjiirateetiin summii kanneen warra lixaatii waggootaaf dhuubaman keessatti bulbulamee fi dhaloota jaarraa 21ffaa keessatti ija dambooba beekumsaa habbuqachuuf bu'aa kalaqaa taasifachuuf biiftuu guddina qaroomaa isaanis gardhaba taasisuun bira darbeetiin gingilchaa warra cubbuuf toora sirnawaan imaluuf ilmaan isaaniif biyya isaanii gara guddinaatti sochoosuu barbaadanis dannaba saaxiluu isaatu himamaa jira. Kutaalee Gaazaa seenaa fi riqicha qarooma jaboo qabaataa turanis ona gidiraa fi darraa qulqulloota ta'anii itti fufuun wayitta galaalchamaa jiruuf lammiileen Filisxeemotaa tilmaaman 63 caaluu malan badii malee garjabinaan kan hobbaafamanii fi kanneen 130dha dira miidhama qaamaatiin har'as carraa isaanii ta'uun wayitta yaaddeessee fi carraa lubbuudhaan jiraachuus abdii kan itti dukkaneesse ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa kaleessa gabaasa baaseen ifa taasise. Filisxeemonni 14,150 ol ta'an manneen hidhaa seera idilaa addunyaatiin faallaa ta'aniif hin eeyyamamne keessatti gochi mirgaa dhala namaa bakka hin buune irratti raawwatamaa jiraachuu qorannoon Human Rights Amnesty International ifoomse. Waraana kana dhaabsisuuf goleen hawaasa addunyaa waywaachuu bira darbe har'a hawaasni Israa'el harki guddaan ministeera muummee Benjamin Netanyahu fi qondaaltota yakka waraanaa kana raawwachiisaa jiran irratti mormii cimaa dhoose finiinsaati jira. Yaaliin marsaa xumuraa jedhamee gatii dhabuun akka ta'ee fi gabaasni Sputnik Aljazeeraa Hindustan Times fi goleewwan miidiyaalee idilaa addunyaa baasanis yaaddoo waraanicha tuustee solution yookiin furmaata nagayaa jedhus dubbiin qarqaba summii Filisxeemota irratti danqame Ameerikaan ta'uun mirkanaa'e. ورات مع محمد خيري إذا مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. محمد مرات سابقة لكن كانت طريقة عملها مختلفة. كانت تعمل من خلال الله أكبر
رغم ما أدى إلى إصابة هؤلاء الجنود الإسرائيليين. لم يؤدي هذا الأمر إلى قتل. الخبر العاجلة للجيش الإسرائيلي يقول اعتراض صاروخ أطلق من وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله ونفذ. من جانبها قالت حركة حماس إن اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتأمين أيضا عن ممرات آمنة، قال إنها ستخصص لدخول قوافل المساعدات. ومرة أخرى لم يحدد الجيش جغرافيا تلك المسارات. بندي في ديبون ديبوان قدرا بكرة بكتي سوتشو بومبنا ليلمون هندجالت وريغمني كيستو تين سمون ميد أموفكاني سينيو ما سانيرتي دانكته روغيين إما مادي أول ما غازا تاسفتا يواسوان دونغو إتيب سوني ساتلو تجرو أنغو من مرتي دلا الدنيا سيجس جارمي موت غم توماني غتي دابون كانكين دافا ورد غرا ركيتشا ورانا دوتشا غولبي جرمو سدفات تشهو ملس جتشون ألمفتا ورا قريي قاطا سياسة دنيا تنا كباسيرا تبا كوبا ميلا بريمير ليج يوكين شامبيونز ليج ولا كيسا هوغاناني تيودبتان غارين هفانمو تبيچا خورغفون سررا مدي قبچودان ألمفتا كاميراتين على الدنيا سبو أكا بربادان تيمامان هاتوتي وليغلي نغينيا ورانا غازا إسرائيل دابو في غدران غرغدان كيسا تبدي مالي چوبون دايمان رترا وتما جروفي سينان غويا كاليسا هجتمتي قفتي har'a seenaa addunyaan irraanfachuun dandeenye akka ta'es barreessaa mootummoota dubbatan irreen abdii netanyaahuu fi sirna weerartoota harka guddaan masaraa adii kanneen hogganan cubbuu fi shira guyyaa adii sanyiiwwan Filisxeemotaa irratti kiyyeessaniin irree daboo gara jabeeyyii irree rabbiitiin wareegama ilmaan keenyaatiin cubbuu isaan har'a hojjetaniif saaxilamuu jiru cabuu jiru jedhan qondaalli dubbii himaa dirree waraana mujaahidoota Abuu Ubeydaan waliigalteen dantaa waraana kana murna yakkamtoota keessattuu tiksuuf bocame gurra nuun seenu kan jedhan Abuu Ubeydaan haleellaa guyyoota sadii walitti aansuun adoolessa 25 hanga guyyaa irratti fudhatame loltoonni duula cancala Geediyoon Cheroot jedhaman kutaalee Gaazaa hunda keessatti marfata jalatti kan galfatanii fi hundi isaanii dhumaa jiraachuuf har'a qofa loltoonni 39 ta'an Teel Aviiv kutaawwan bebbeekamoo akka Bereshebaatti awwaalamuudha. Miidiyaan Axios jedhu yoo gabaasu kanneen 57 ol ammoo miidhaa qaamaaf carraa dhiphata jireenyaa keessatti argamuuf shamarran sadii birgeedii Golaanii keessaa kan booji'aman ta'uu himan. Waraanni onkoloolessaa eegalee kun ammas furmaata tokko dhabeetiin adeemsi gamtaa Awurooppaa fi barreessituun gamtaa Awurooppaas dhiibbaawwan gurguddoo Firaansii fi UKtiin taasisanis Tiraamp kanarraa faallaa ta'uu miidiyaaleen gabaasanitti dhiyaadha. For trade to remain mutual beneficial. First, our conviction that China بدال من إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والدهم والمداهمات. يجري الحال عند مراكز المساعدات سواء في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية أو حمل الجرحى والبعض منها يحمل شهداء بالفعل تواصل عمليات إطلاق. احتجاجات حشدت آلاف المتظاهرين في ساحة الاستقلال في كوالالمبور للمطالبة في غزة بتأمين الحماية الدولية معنا من عمان العقيد الركن المتقاعد نضال أبو زيد المختص. أيضا عن ممرات آمنة، قال إنها ستخصص لدخول قوافل الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق غزة تتضمن نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الصهيوني في منطقة بئر سبع المحتلة وذلك hamma waraanni Gaazaarraa dhaabbatutti obboleewwan keenya tumsuun dhiisnu kan jedhan ansaaronni Yemanii haleellaa cimaa buufata umuura Shiraash guddicha irratti fudhachuun kisaaraa yoo qarqabsiisan haleellaan kaleessa Mo'aifaa irratti fudhatame buufata teekinooloojii fi kisaaraa doolaara miliyoona 28.5 akka Israa'eliin dhidhimsiiseen fi Israa'el gaaffii jala galche miidiyaaleen akka polotikoo gabaasu irratti argaman hawtii Yemanoota misaayilota teekinooloojii
Iron 3 fi akkasumas Star Technology Iron Domin isaanii qolachuun dandahin Zulfiqaariin Haifaa rukutem akkasumas maddeewwan galaalchi Associated Press Industantive Times of India akka jedhanitti hawutiin bilbila gurguddoo kutaawwan giddu galeessa Israa'elitti ammas qarqabu itti fufee jira. Shirri guddaan deeggarsa namoomaa hatuu bulchaa Israa'eloota manmurtii idila addunyaa irrattis himata ta'ee dhiyaachuuf jaarmee mootummoota gamtoomanii Israa'el konkolaataa 120 Filisxeemotaaf deeggarsaaf ta'an buttee saamuu isiidha salphina guddaa wayita jedhameef ergamaan adda bulchiinsa Doonaald Tiraamp ammoo kanarraa walaba Israa'el jechuun abukaatoo ta'uun isaanii hedduuwwan wal gaafachiise. Qulqulloota Gaazaa keessatti reebaa jiraniif hawwittiin aantummaan hunda caala wareegama gurguddaa kutaawwan sanaa Israa'el hanga Hudaydaa haleeluu bira dabarteraas isa barbadeessitu deemtus Israa'eloonni hawwittii Zulfiqaarii fi Parsoonikiin Falasxiin jedhamu garuu galoo galaana akkasumas dooniiwwan Ameerikaa kanneen galoo galaana Baab el-Mandab Meeditiraaniif galaana Diimaa irratti hudhaa daldala dhibbantaa 15 ol daldala galaana Diimaa hunda uguruun olaantummaa aantummaa Filisxeemotaa mirkaneessuu bira darbee bulchiinsa Doonaald Tiraampiif gamtaa Awurooppaattis danqa ta'uun himamaa jira. Fedhiin ansaarotaa Yemanii haleellaan Filisxeemota qulqulluurraa akka dhaabbatu ta'us bakka bu'aan hawwittii Yemanootaaf qondaal dubbii waraanaa Yaayaa Sariyaa yoo ibsu haleellaan kun hin dhaabbannu taanaan biyyi Tsiyoonota badii guddaaf kisaaraa dhidhimaaf mallattoo gaaffii dhaloota ishii jala jirti jechuun osoo nuti jirru lammiileen Filisxeemota miliyoona 2.5 kanneen ajjeefan malee har'as qeef dararaa kan hundaaf itti gaafatamaa jechuun bulchiinsa Doonaald Tiraamp dabalatee hawwittiin ibsinni baase gamtaa Awurooppaa biyyoota warra dhiyaa keessaa Xaaliyaaniif Giriik Hangarii fi Israa'el shororkaa addaa akka itti buusuu jiru hawwittiin dhaadachaa almaasira obeeffachuun Aljaziiratu gabaase. وأدعو إلى دولة فلسطينية وحل الدولتين. يقول وزير الخارجية الإسباني 100,000 النوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة. كما قالت إنها مشاهد من عملية وصفتها بالنوعية استهدفت فشل المراكز التي فتحتها إسرائيل بمساعدة الشركة الأمريكية الشركة في الأطباق، وهذا بالتحديد ما دأبت عليه إسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع. الوزراء أنور إبراهيم من خلال حملة احتجاجات حشدت آلاف المتظاهرين في ساحة الاستقلال في كوالين تربين كيسات مسائل كورشمر جرمون بكمو في سفيسة سجلين كورشان اتدقاقف أوديفانو في بوتمرا داريرا ولبتين إسرائيل في أمريكا غورزا بولشو أسوشيتد بريس في سبوتنيك ويتقباسا سيد آيات الله علي الكامني كتوان إيران هندتي هم نكلنسا مسائل بلاستيكي حما ورانا لفوتا كقوبان حراججون دبين غرمتا ديمتو ميدل إيست ذا وول جورنال ستريم yoo gabaasan pirezidaantiin Iiraan dogongorri Iiraan ammas irratti hojjetamu hedduu danuu guddaa ta'uu wal qabsiisee of qopheessuun akka barbaachisaa ta'e mana marii irratti dubbachuu fi ministeerri damee alaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti haleellaa kanaan booda nurratti aggamamuuf deebiin keenya ulfaataa jechuun agabaasuun yaaddoo yoo ta'u Raashiyaa, Kooriyaa Kaabaa fi Chaayinaan aantummaa kana cinaa dhaabbachuuf waraanni kutaa Suweedaa Sooriyaa irratti Israa'eliin weerara addaa ta'ee fi ministeerri damee alaa Maark Roobiyoon ammoo dhimma beekamtii Filisxeemota irratti danqa ta'uuf Iraan kanaan booda jiraattuun jiru humni warraaqsa eegdota yookiin IRGC diigamuu qaba jechuun ibsisaan maxxansan hedduuwwan dheekkamsiisu. Biyyoonni nyaattee bultoota Arabaa dhimma Filisxeemota irratti callisuu filachuuf deeggarsi namoomaa addunyaa bira darbeetiin lammiilee Israa'el hedduuwwan keessattuu ajjechaaf duguggaa sanyummaa kana bulchaan Israa'elotaa akka seeraaf dhiyaatu kutaawwan Tel Aviv hanga Yerusaalemitti hiriira dhoosuuf Benjamin Netanyahuun dhiphina sammuu keessatti galuu fi Doonaald Tiraamp ammas callisuu filachuun waraanicha garamitti ofa kan jedhan yaaddoo yoo ta'u haleellaan kutaa waliigala Riippaabilikii Islaamaa irratti fudhachuuf Israa'el yaaddee fi maappiiwwan weerara kibba Libaanos Gaazaa akkasumas kutaawwan Sooriyaa Suweedaa bakka lamatti qooduuf isaan yaadan hundi odeeffannoo waayitawaa Axios har'a baaseen Riippaabilikii Islaamaa harka galuu irnaa wabeeffachuudhaan poolitikoon gabaase. Iraan odeeffannoo kana kan sirgiga keessoo Israa'elii argatte yoo ta'u yaaliiwwan araaraa keessoowwan gurguddoo Riippaabilikii Islaamaa waliin jalqabaa taasisuu deeman Israa'eliif yaadamee akka ta'e kan dubbatan pirezidaant Maasuud Peezekshiyaan gamtaa Awurooppaatis akeekkachiisuuf keessattuu hidhannoon gabbisa yuuraaniimii fi niikilerii Iraanotaa akka rukutamu fedhii warra Awurooppaanotaa ta'uuf kanaan ammoo maadheen isaaniif keessoon dhimma
dhimma waraana Gaazaas ta'ee baa giddu galeessatti hara galfii buufna hundi fiilmii ta'uu kan itti dammaqaniif Riippaabilikiin Islaamaa teekinooloojiiwwan hidhannoo eer difeensi raangaa misaa'ilota kanneen korashmaar jedhamanii fi saffisa sagaleewwanii teekinooloojii raadariin ala hidhachuu kanatti kan gubatte jalqabe Israa'el ture. Haa ta'uutii Suweedaawwan akkasumas kutaa Siiriyaa bakka lamatti qooduu akka barbaadduuf adamsoon lammaffaa Riippaabilikii Otomaan Turkoota duraanii Tarkiyyee har'aa akka ta'es dhaadannoon guddoon Israa'el kaatiif Iyaazaamir Qondaalli waraana lafoo ta'uudha miidiyaaleen gabaasaa jiran. Ayatullaan Al-Kaaminis kanaaf ammoo karri banaa ta'uu dubbachuu irnaa obeeffachuun Middle East wayitaa gabaasu. Ministeerri damee alaa Dr. Sayyid Abbas Araakchi jarmiyaa mootummoota gamtoomaniif Iraan qophii ta'uu fi kan akeekkachiisu baannaan tarkaanfii yeroo kamiifuu karri isaanii banaa ta'uudhas hubachiisan jedha Middle East. Shar 5 can outperform guided bomb, much larger, and with a 5.3-ton would require entirely new propulsion, re-entry, and guidance systems, far beyond Iran's publicly verified. إن قافلة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري وعدد من حملة احتجاجات شعبية وحشدت آلاف المتظاهرين في ساحة الاستقلال في كل القطاع سواء كان ذلك ماليا أو سياسيا، وآمل أن تتخذ الحكومة أدى إلى عقد اجتماعين متلاحقين في باريس. الشخصية التي تشرف على هذه